Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya jira jirtu isiniin jechaadha. Boleewwan kiyya Eid Mubaarak isiniin jennee jirra. Boleewwan kiyya torban tokkoof isinirraa badeetiin ture jechuudha. Boleewwan kiyya dhiifamaa waliin har'a kan isinii qabadhe dhufe aappii Zen Free akka ajaa'ibatti isinii dalagu. Isinirraa hin bade malee sagaleen isinirraa bade malee viidiyoo isinii poostii godhuu tumaa jiran fakkaata. Viidiyoo subscribe laakii godhutti hin jirtan boleewwan kiyya viidiyoo isinii maxxansu. Anilleen ammoo viidiyoo edit godhutti hin jiru akkuma isinii waraaban isinii maxxansaa jira. Kanaaf haalan namni jenne namni dalagaa irra jira gaa harkaanii kanumaaf edit isiniin godhini. Obboleewwan kiyya har'a kan isin agarsiisu aappiidha akka ajaa'ibatti isinii daladdi guyyaa 49 jechuudha. Aappii sunis tam jechaan keessan hin oolu aappiinis isii tana jechuudha obboleewwan kiyya. Aappii tana hin argattan jechuudha pilstoora keessa hin jirtu jechuudha aappiin tuni. Aappii tana eessa argannaanis hin oolu jechuudha. Kanaafuu telegiraama keessan keessa yeroo seentan telegiraama kiyya jalaa argachuu dandeessanii jechuudha. Aappiin isii tana jechuudha. Ka qarqara gadi irratti argamtu tana. Aappii gadi buufattan jechuudha. Nama buufadhe waan hin qabuufuu buufatuun irraan eegamu. Kanaaf aappiin seena jechuudha. Aappiin koodii qabdi. Koodii illee isiniin agarsiisa. Akka seentaniin abdeetii ni gootan jechuudha. Abdeetii namni wallaalu hin jiru. Tuttuqaa sadii olii tana tuttanii abdeetii godhattan. Xayyib. Boleewwan kiyya warri zeenidha. Zeenii isii tanarratti isinii dalaga jechuudha. Ni agartan jeetii yaada. Warri zeenidha asirratti isinii dalaga zeen firiidha. Jawwii firii moobaayilii 60 ni qaba. Zeenii 60 illee ni qaba. Hayyee boleewwan kiyya ani amma zeen niwut kan jettu firii niwut kan jettu irra kaadha. Boleewwan kiyya aappii akka ajaa'ibatti daladdi. Koodiin isaadha tokkorraa haga sadiitti barreessitan jechuudha. Boleewwan kiyya hayyee mee ani dalaguu fi dalaguu dhabuu isii walumaan haa laallu. Aappiin akka ajaa'ibatti daladdi. Akkuma asirratti argaa jirtan kana koonnektii taatee jirti jechuudha aappiin. Aappiin koonnektii taatee jirti walumaan arguu jiran fakkaata. Warroonni na jalatti argamtan guutuun keessan warroonni tiktooka jalatti argamtanis sabskiraayibii obboleewwan kiyya naaf gochuu hin dagatin pilees hundi keessan jechuudha. Warri tiktooka jalaadhaa forfaayila tiktooka jala seentanii yuutuubii kiyya dhaquun hin dagatin isiniin ja'a guutuu viidiyoo kana laaluudhaafi. Akkasitti obboleewwan kiyya guutuun keessa warroonni ni jalatti argamtanis warri ganaa dhuftanis sabskiraayibii laayikii sheerii nuuf gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Viidiyoo kana akka laaltanii irraa fayyadamtan abdiin qaba. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.